Biyya Ahmadiis duguggaa ilmaan Oromoo yookaan duguggaa shanyii oofaa jira. As biyya namaa dhufnee asittis manidhaa keessa boombiidhaan fi cinqiin ilmaan Oromoo kan argaa jirru. Maaluma yaa barana. Haacaaluu Hundeessaas dhabnee sababa isaatiinis gootota keenya hedduu dhabne. As biyya namaatis dhufnee biyya namaatiin boombiidhaan gubbachaa jirra. Mirgi keenya falmannee hulaa UN duratti argamne. Meeqaadhaan boombiidhaan kan nurra ajjefame. Garuu tan ilmaan Oromootun tabarnaatun maal laata? Ilmaan Oromoo silaa tokko taane, sagaleen tokko taane, jechaan tokko taane, kan ala jiruus kan biyya keessa jiruus wal taane wal dhageeffanne. Wayyaa Oromoo tabarna kanaa. Ani tana hin beeyne baay'ee rakkisaadha kan barana kanaa. Mirga keenya falmannee hulaa UN duratti argamne. Mirgummaan sanuu hin jiru uleedhaa fi rasaasan. Reebbiinsinis kaaddaa. Yaa Oromoo tiyya. Halkanii guyyaa Oromoon qabbanaa fi aduun hulaa UN duratti baanee kan nu cafaqaa jirtu aduu fi qabbantii san hunda dandeenyee arraas geenye. Garuu kan arraan tanaa kan ganama kanaa kan deemaa kan jiru kan addaati. Nuti gartee mirga keenya falmachaa jirre malee mirga namaatis dhiibaa hin jirru. Garuu ilmaan namaa akka gartee shunkurtaatti waadamee lafeen isaanii gan caccabee osoo ilmaan Oromoo jilisan kan du'a dhume. Ilmaan Oromoo gadda keessa kan jirru hulaa UN dura baanee kaartoonaa fi ispaaltii gubbaa rafaa akkuma argaa jirtanitti ilmaan Oromoo meeqaantam dhume. Hedduun sobanii ilmaan Oromoodhaa hanganaa du'e 500 ol dhume 43 dhume jan. Nama kan lilmeedhaan kan ajjeesanii nurraa fixan 93 ture. Garuu kan du'e hanganaa 500 olii jechuudha. Garuu ilmaan Oromoodhaa kan duguggaa sanyiidhaa kan addunyaa irratti ilmaan Oromoo biyya alaatii fi biyya keessa kan deemaa kan jiru hammanan jaama ilmaan Oromoo. Garuu kan heddummeessi ammallee nun xiqqeessinii. Yoo sagalee tokko taanee afaan tokko taanee khayaan taate gabrummaa firraa jiisuu dandeenya. Garuu yoo wal afaan deebine rakkoon nurraa xiqqaachuu hin dandeessu. Yoo wal afaan deebine rakkoon dabalamaa deemti. Yoo tokko taane waan takkallee dhaa'uu firraa dhokuu dandeenya. Tokkummaa cimsaa. Alaa fi biyya keessaa kan jetanii nuuf falmadhaa hiriira nuu ba'a. Oromoo Yaman sanaa ka hulaa UN duratti argamu kan rakkataa kan jiru. Daa'imaa fi guddaanis kunoo akkuma argaa kan jetanii. Shamarran keenya rakkatanii. Manguddoon keenya rakkatanii. Kaan manarraa ari'amanii. Hulaa UN duratti rakkatanii. Arra as deebi'amee hulaa UN duraa deemaa jiranii kan guyyaa arraan tanaa guyyaa jimmataa kan ganama subii kan nurra raawwatame kan adda kan gartee hammana kan hin jaamne jechuudha. Amma ilmaan Oromoo hedduun isaanii sanaa Yemen sanaa keessaa gartee hulaa UN duraa guuramanii cafaqamanii kan raasaan dhawaman hanganaa miti. Innumaa ummanni kun yoo deebifne
ji'ootatti keessatti kan hin taane nuratti amma asirra baanii kan jedhamu tahee as keessaa sanaa keessaa bahamanii yeroo ammaa tanatti biyya sanaa ala jiran hundi ilmaan Oromoo kan ala jirtan waliif dirmadhaa sagalee nuu ta'a arraas baruus ilmaan Oromoo duguggaa shanyii nurra godhamaa jira hundi keessan tokko ta'anii sagalee tokko ta'anii tokkummaa keenya dhuunfannee addunyaa irratti sagalee keenya haa dhageeffannu osoo calin ta'in osoo kaan mana galee osoo kaan aduu keessa rafuu osoo qabbana keessa kan rafuu cal jennee tokkummaa keenya haa cibsannu yaa ilmaan Oromoodha ammallee kan deemaa jiru calee calanqoo kan hammanan jaamne duguggaa shanyii ilmaan Oromooti arraas baruus bikka jiru mirga keenya haa eeggannu ilmaan Oromoo kan Yemen sanaa keessa kan jiruuf dirmadhaa sagalee ta'a dhumaa jirra viidiyoo kana sheer godhaa addunyaarran oolchaa duguggaa ilmaan shanyii ilmaan Oromoo irra kan deemaa kan jiru kana balaaleffannee tokko taanee addunyaa wajjin viidiyoo kana halaaltuu sheer godhuu hin ifatinaa isin jenna dafa walii dabarsa ummanni kun amma hiddilla isin gartan kun hidhaa damaar keessa jiranii damaar sanaa ala jechuudha sanaa ala jiranii dirmadhaa beekatanii hunda keessan dirmadhaa galatooma viidiyoo kana sheer godhaa ilmaan Oromoo haala kanaan mataa isaanii hunoo caccabsanii haala kanaan gartee ajjisaa jiranii galatooma waan daawwattaniif galatooma isin jenna